oduu teenyaa jalqabaatiin waldhibdee hamaa daangaa Keeniyaatii fi Itoophiyaa irratti dhalateen qondaalli nageenyaa Itoophiyaa ajjeefaman. Lolli Moyyaaleetti dhalate kun sa'aatii 2 kan ture yoo ta'u qormaata jabaa biyyoota lamaanii ta'uu isaatii jedhame. Waldhibdee raayyaan ittisa biyyaa Keeniyaa itti hirmaateef Moyyaaleetti dhalate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan naannoo Somaalee deeggarsa Jibuutiitiin milishaa kumootaan lakkaa'aman leenjisaa jiru jedhame. Milishoonni gosa takka irraa ijaaraman kun dirree dhawaatti waraana banuudhaaf kan qophaa'an ta'uun himameera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin TPLF mootummaan Itoophiyaa lola marsaa biraa balaa guddaa qabu irraa akka of qusatu akeekkachiifte. Gama biraatiin waraanni guddaan amma dhalatu naannoo kana qofa utuu hin taane balaa guddaa addunyaa ta'uu wayyaaneen hubachiifte. Addunyaa waraana kana hambisuudhaaf akka hojjettu gaafatteetti. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo naannoo Affaaritti dho'iinsa guddaa voolkaanoo mudateen hawaasni naannichaa akka of eegu dhaamame. Har'a ganama naannichatti aarri guddaan takkaa hin argamin mul'ateera. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuu yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waldhibdee hamaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti dhalateen qondaalli nageenyaa Itoophiyaa ajjeefaman. Lolli Moyyaaleetti dhalate kun sa'aatii 2 kan ture yoo ta'u qormaata jabaa biyyoota lamaanii ta'uu isaatii jedhame. Biyyoota ollaa nagaa waliin jiraatan jedhaman lamaan Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduutti waldhibdee daangaa hin eeggamne tasa dhoheen miidhaan dhaqqabu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Dhibdeen nageenyaa hamaan kaleessa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti mudate kun erga humni waraanaa Itoophiyaa meeshaa waraanaa isaa gara kiloomeetira 1 daangaa Keeniyaa seenuun dhukaasee booda ture jedhame. Weerara naannawa Siisii irraa ka'e jechuun miidiyaaleen Keeniyaa yoo gabaasan loltoonni Itoophiyaa waajjira poolisii Moyyaalee irraa gara kiloomeetira 2tti haleellaa banuun humni nageenyaa Keeniyaa akka haleellaa biraa loltoota Itoophiyaa irratti banuuf sababa ta'eera jedhan. Akka gabaasni buufata poolisii Moyyaalee ibsutti yoo ta'e qondaaltonni poolisii Keeniyaatii fi kutaan eegumsa daangaa humnoota seeraan ala biyya seenan waliin waldhibdee sa'aatii 2tti siqu gaggeessaniiru jedha. Dhibdeen kun hammaannaan boodarra raayyaan ittisa biyyaa Keeniyaa KDF waraana kanatti makamuun loltoota Itoophiyaa daangaa ce'an ofirraa deebisuu danda'aniiru jedha. Waajjirichi injifannoo raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa jechuun gabaasa hojjeteen yeroo waldhibdeen kun dhalatetti rasaasni hedduun raayyaa ittisa Keeniyaa fi loltoota Itoophiyaa irraa akka dhukaafame kan gabaafame yoo ta'u qondaaltonni Keeniyaa garuu qaama nageenyaa isaaniirra miidhaa guddaan akka hin geenye ibsaniiru. Maddeen nageenyaa dhimma kana beeka miidiyaalee Keeniyaatiif yaada kennaniin wal waraansi kun kan ka'e dhukaasa kanaan dura banameen ajjeechaan gama Itoophiyaa irratti raawwatamuu hordofeetii jedhu. Ajjeechaan gama Itoophiyaatti raawwatame sun qaama Keeniyaa hidhattoota irraa ta'anii raawwatamuu akka malu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Himannaan kun garuu ammallee kan hin mirkanoofnedha jedhu miidiyaaleen biyyattii. Haleellaa gama Keeniyaatti raawwatameef ajjeechaa gama Itoophiyaatti mudate hordofee tarkaanfiin haaloo ba'uu amma boodallee jiraachuu danda'a jechuun jiraattonni naannawa sanaatiif qondaaltonni naannawa Keeniyaa jiran kan Moyyaaleetti argaman yaaddoo guddaa keessa akka jiran miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Lola daangaa Moyyaaleetti kaleessa dhalate kana hordofee gama Keeniyaatti haga ammaa akkuma gubbaatti jenne qaama nageenyaarraas ta'ee gama uummata nagaatti lubbuun baate akka hin jirre yoo gabaafamu Itoophiyaarraa ammoo qondaalli nageenyaa tokko yookaan miseensi nageenyaa Itoophiyaa tokko ajjeefamaniiru jedhu miidiyaaleen Keeniyaa. Dhugummaa isaa ammallee adda baasuun rakkisaa ta'us miidiyaaleen Keeniyaa garii gabaasa hojjetaniin immoo waldhibdeen kun qaamolee nageenyaa biyyoota lamaanii jidduutti kan dhalate qondaaltonni kutaa poolisii farra shororkeessummaa Keeniyaa naannoo daangaa Moyyaalee kanatti shakkamaa barbaadaa osoo jiranii shakkamichaas argachuu booda waldhibdee waraana biyyoota lamaanii jidduutti dhalatee jedhu. Namni kun eenyu akka ta'ee fi sababii waraanni Keeniyaa barbaadeef garuu miidiyaaleen Keeniyaa bal'inaan hin ibsine. Walitti bu'iinsi kun ka'umsi isaa bakka tana ta'uu akka danda'u miidiyaaleen Keeniyaa garii gabaasa hojjetaniin ni ibsu. Magaalaa daldalaa ijoon daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa wal qunnamsiiftu kan taate Moyyaaleen kaleessa garmalee jeeqamuu miidiyaaleen biyya keessaa Keeniyaa gabaasaniiru. Taatee uumame irratti jiraattonni Moyyaalee gara Keeniyaa jiran sodaannee turre.
iddoo hundatti dhukaasa guddaatu ture. Qawween kun eessa akka dhukaafamuuf maaliif akka dhukaafamu wallaallee turre jechuun sodaa isaanii himatu. Xiinxaltoonni dhimma kanarratti yaada kennan akka jedhanitti taateen kun daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti gareewwan hidhatanii fi humnoonni nageenyaa akka barbaadan sochii godhuu agarsiisaa jedhu. Naannoo daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa kanarratti waldhibdee yoo dhalatu inni ammaa kan jalqabaa miti. Naannoo kanatti gama tokkoon waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan kan socho'u yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa waraana isaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuuf daangaa Keeniyaa cabsee akka seenu gabaafamaa ture. Gama biraatiin naannoo Turkaanaattis waldhibdee wal fakkaataan daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti ji'oottan dabree mul'achaa turaniiru. Keessumaa gurraandhala jalqabee naannoo Turkaanaatti hidhattoonni Dassaaleny Itoophiyaa irraa ta'an haleellaa Keeniyaanota irratti raawwataniiru gabaasaaleen jedhan bal'inaan dhaga'amu. Kana hordofee mootummaan Itoophiyaa jila tokko gama Naayiroobiitti ergee rakkoo daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti dhalatu furuuf hojjechaa akka jiru amma dura ibsee ture. Waldhibdee amma daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa keessumaa Moyyaalee irratti dhalate kana hordofee gama Naayiroobiitiinis ta'ee Finfinneetti ammatti deebi'iin ifaa kenname garuu hin jiru. Oduu biraatiin mootummaan naannoo Somaalee deeggarsa Jibuutiitiin milishaa kumootaan lakkaa'aman leenjisaa jiru jedhame. Milishoonni gosa takka irraa ijaaraman kun dirree dhawaa irratti waraana banuudhaaf kan qophaa'an akka ta'e